ayyuuni isheen Sumayyaani waan Saidoo teerumteedha ageessaniittu ayyuun jechuudha waanuma Sumayyaan Saidoo teerumteef isheen Saidoo teerumuu barbaadde maal Sumayyaadhaan morkatti durduru Sumayyaa beekteedhaan eessatti akka isheen jirtu yuun beekteedhaan ageessaniittu haa ta'u malee maaliifan akkas jedha seetanii kaleessaa miti yoomidha viidiyoon ishii tokko real estate kan isheen deemte yoomidha kaleessa real estate deemte miti Sumayyaa real estate deemna kaate real estate deemte Sumayyaan dura Saidoo teerumna isheen immoo booda Saidoo teerumte Sumayyaa Yamanii ufte real estate deemna isheen immoo Adaamaadhaa ufte real estate deemte taayib maaltu hafere Sumayyaa morkiidha daati kan jireenya kee balleessite era hin jorroba infokis keessattuu ammaan isheen gaddafaa real estate deemte infokisne Saidoon achi mataansaa dookaa ta'ee iddoo inni bu'eeyyuu dhabamee jira anachin jira hafeera irra naasuurraallee hafeera humaa miti baqa humaan jabaadhallee jedhee humaa tokko nutti himne isheen wanti Saidoo ishee bira waan jiruuf iimeeliin isaas hundi isaas akkaawuntiin isaas yaa walumatti waan wal keessuma waan fayyadamanii fi laaptooppiin isaas maaliin isaa kompiitarri isaa inni qabatee jiru ishuma bira waan jiru dhaqi YouTube isaatti caani ana dhibdee nagaasniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii egaa na dhibee mana dhibnaa hin haasa'e malee silaawotoo akka kaaniiti kaleessuma haasaa dhiisuuf immoo taane waan ani dhiisneef immoo maani waan meeqa jira tokkoffaa viidiyoo ishii sagalgala kana YouTube ishii irratti gadhiistellee ilaaleeni karaa sana akka jaalalaa wayii godha karaa sana baqqaa yeroo nama tokkorraa fagaatan yeroo adda bahanii yoo namni sun nama dhiisee bisootii ta'anii ilaalu miti bisootii dur darbee inni kaan yaadaan taa'ee lakka akkas naan jedhee akkas na godhe akkasitti naa barreessee suuraa akkasii kaanii miseejii akkasii naa ergee taa'ee qilleensa irratti geemii haasaa tokko immoo kan suuraa qabu suuraa lala kan viidiyoo qabu viidiyoo lala ayyuu nama viidiyoolee tokko qabdi waan ta'eef ciisteetu laalte achitti waama Saidoo jaalalli Saidoo ishee ajjeesaa jiruun fakkaatu ijoolleen keenya immoo jala deemanii abshir ayyuu abshir jedhu iddoo ishee real estate dhaqxeetti immoo buuxat godhanii arrabsu iddoo ishee real estate dhaqxe Saidoo baqaa kootti mana naa jijjiirtu malee ani badeen argama inni jaartii sadaffaa fuudhuuf dhufaa jira isheen sadaffaanis qixxee hirmaatti dafitii kan kootti naa dardabarsii ani sarraa yoon adda ba'eessi qabeenya isaa kontorol godhee akka koo jala galfadheen deema keer maal kun namni obsuu takka garattaa boodhee ciniinnateen obsu cal jedheen taa'u way qabeenya Saidoo ramoo maal qabdi ofiishii maqaa ishiitiin hin binnee fi real estate biteeraaf kalas maal gooti kan sanaa kennaatti maal gooti kan lana garuu durumayyuu isheen faayidaa barbaaddi waan ta'eef dhiirarraa jechuudha Saidoo irraa fayyadamuu malee waanuma tokko waa'ee jireenyaa waa'ee jaalalaa waa'ee maalii keessaayyuu zeeroodha ayyuu keessaan qabdu humaa keessaan qabdu laaftanii mitiire waan margine haasofna bara humaa keessaa hin qabdu garuu hin saalfattuun jedhe nama mataansa xash jedhee taa'aa jiru okkatee Yaman keessa dhaqxee real estate isaa naa kennaa innaattu maaltu sitti dhaga'ame isheefoo namni maal yaada hammamitti ishee yaada hamma isheen geessudha barkuun kan agarsiisu bakka isheen ijji ishii hunduu waan namaa qabeenya namaa birrii maallaqa malee namni sun yoo dhabama ta'eyyuu maal isa saasofteetti dhabamaa immoo waa'ee dhabamaayyuu haasofteetti ati borganama bor iftaanii yoo maal taate yoo jetteen sanuu akkaataa dubbiin ishee yoo dingata waa taate illee hin jenne bara yoo maal jette bakka wanuma akka du'aa wayii jechuudha jechi isaayyuu baay'ee nama sodaachisan naasheen jettu yoo inni maal jetteen isin yaadattootee komantii jalatti barreessaa ati yoo dingata maal taate yoo jetteen yoo maal taate yoo kanaafuu jette isheen humaan taatu isheen lubbuun ishii humaan ta'u kanuma Saidoo bichaa du'aa oola kanuma Saidoo dhabama ta'a
Yoo Saidoo ati waa taate hoyyuu kanaaf maallaqallee akkaantii korranaa kaa'i. Saidoon dhabamu Saidoon waa ta'uun isheen gaddisiisu akkaantii ishee duwwaa ta'u mana kiraayii kaffaluu dadhabu ishee dadhabsiisa. Ishee rakkisa. Ammas immoo Saidoon achitti waa ta'a minaaminii taa'umaa bakka itti ammas iddoo riilisteetii. Riilisteetii kana immoo gizee lama dhaqxe bara. Hin saalfattu dura yaadattaniise duras dhaqxeetti. Duras dhaqxee yeroo sana immoo afaan Amaariffaan haasa'amne malee afaan Amaariffaan ishootu afaan Oromoodhaan haasa'e natti fakkaata malee namuma tokkotu afaan Amaariffaan haasa'e maqaa kootti naa jijjiiraa itti dhaqxee kan isheen haasofte. Sumayyaan dhaabitee minaamin jette silaa Sumayyaan of dandeessee ofii ishiitii bitatte maallaqa ishiitiin bitatte Sumayyaan sanuu innumtee ayyuu dhaabitame iyyuu ofeseetu qabeenya Saidoo fi qabeenya Sumayyaati bara. Innumtu way ishee maal hojjettee itti kennitee bichisiifatte. Saidoonis qobaasaatti maal hojjette. Namni kun Sumayyaan afaana dalagaa ture achas uftuullee amma hojjetu lamaan biyya namaa keessatti waan danda'anii mana namaas hojjechaa turte achi immoo kunoo YouTube siin hojjetu innillee akkasuma YouTube hojjeta waan baay'ee hojjeta lamaanuu hojjetu maallaqicha isaa walitti qabamee dhufeere nama keessa jechuudha dubartoota keessa nama hin saalfanne yeroo aga ammaa jechuudha waa'ee jaalalaa walitti dhufanii waa'ee jireenyaa walitti dhufanii waa'ee bakka kan hin saalfanne ayyuu bichaan arge sin garuu arguu dandeessu. Amma immoo maaliifanii akkasumatti murteeffadhee deemaa waan tokko jalaa sassaamee deemuu qaba sassaabbadhee deemuu qaba jetteetu akkas gochaa arti jechuudha. Silaa murteeffadheera hin jenne silaa jireenya mataa koon hin jalqabaa bakka jireenyi itti fufaa akkanatti ani umurii koon gubuu hin jenne isheen. Kanaafuu amma Saidoon achi jira. Seerumaan beektu isheen maqaan nama tokko hin jiru akkamitti abbaa sana malee abbaa maqaa nama tokkotti jijjiirama. Yeruma jalqabu jechuudha. Waan sheemii nama qabsiisu hojjetti malee jechuudha. Wayimmoo Saidoonillee waa ittiin garaa agadhuma garaa isa kutuu hojjette jechuudha. Saidoon bareedaadha kun. Saidoon baay'ee tokko garaarraa kutata bakka. Maaliif isheen duutee kaateeyyuu Saidoon barbaaddu. Bakka yeroo baay'ee sin Saidoo yeroo tokko Saidoo barbaadde yeroo tokko Saidoon barbaaddu. Saidoon jaalladhesi malee dhiirri guuteera nama jaalladhu maal jetti. Kijib. Amma immoo waa guduunfatanii sadeeman beektu miti waa guduunfattee deemti basha'uudha. Kanaaf taatee isheen taasistu kunillee waan isheen gootu kunillee Saidoodhaa fi gaariidha. Baay'ee garaa kutata jechuudha. Hin gaabbullee jechuudha. Jireenya isaa keessa dhuftee yoo baate illee hin gaabbu. Maaliif isheen siruma Saidoodhaan taatu. Siruma kun erga gaafa dhufte waggaa tokko guutuu jireenya Saidoo miila tokkoon dhaabdee mataan miila wallaalchistee mataasaa hunduma isaa irraa fixxee mooluusaa kana fixxee harriitti baay'istee malee waan ishee Saidoo fayyadde tokko hin jiru. Ijoollee isaa adda baastee jaartii isaa adda baastee nama fataayee jiraatu qorrisiistee ho'anii warri jira qorrisiistee malee soomoonii jireenya Saidoo irratti waan dabarte tokko illee hin qabu. Kanaafuu namni immoo nama samii dhufaana maal godhare? Nama jireenya isaa quucarsu maal godha? Really? Eenyu mataana unkaan jaartii lamaffaamti jaartii tokkoffaa taateeyyuu jaartii tokkoffaa isaa ta'u jaarsa tokkoffaa jaarsa keessaa ta'u jaartii keessaa ta'u jireenya kee hin quucarsa taana namni sitti taphata taana umaa fooyya'insa hin qabdu taana hin jijjiiramtu taana maal goota isa duriirraa gad deebite taana. Iddoo durii hanqatte taana maal goota? Bakka nama kamiifuu saayidii kamiifuu fayyadamu.